Kadir takka sababa ndigaadha nam tokko takka balus yani dallanus waanuma jiruudha. Yani ani social media ni fayyadama. Dhufu jedheen sisimadha oluma seeni jedheen karrabanee dhaabbadha baay'ee naa galatoomi hedduun si jaalladha yuutuubara xiqqoo jettee nan tuffanne si waamnan na jala awwaatte onnee koo keessatti seenaa galmeeffatte anaa dhufu jetti aamuun harka lamaaniin sisimatte. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا فجالتمتوتا هردفتوتا آمو فري فاميلي أشما هركفوني لقافي غندان كتافي أمانتين أسوالين قوني باكي سنجرتانيتي ناجيني ربي سنير حجرات ججا إيقاب بليان كيا هر أسديبي لفيزرا أكنا سمتن أبدي قداني سنير راقبا كانومات أنسي كيسوما أجايبة تكن هركاك أوا كيسوما تنالي هردفتوني آمو فري أسونان سالفة جمنتي أكا هالا غارين إسي سمتن abdii guddaan isinirraa qaba isiniin jedha hordoftoota tiyyaa keessummoonni tunis eenyuun akka taate arguuf teettu ani immoo akkuma baratametti bifa walalootiin isii simadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana dhufu jedheen si simadha oluma seeni jedheen karrabanee dhaabbadha baay'ee naa galatoomi hedduun si jaalladha yuutuubara xiqqoo jettee nan tuffanne si waamnan na jala awwaatte onnee koo keessatti seenaa galmeeffatte anaa dhufu jetti aamuun harka lamaaniin si simatte. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Aamuu Firii Faamilii. Annagaa jira galata rabbii arraa gara Aamuu Firii Faamiliitti kallattimaan affeeramee dhufee jira. Kallattimaanin nagaa isiniin jecha gara gaafii gaafatameetti deema. Gaafii na gaafatte turte Aamuu Firii Faamiliin arra deebisii qabadhee dhufee jira. Isin kana gaafatte oolee bulee jira. Ani garuu natti waan hin tolle biyya keessa jiraanii beeytanii Aishaa Tuubidha chaanaaliin kiyya. Warri hin beekne yoo jiraattan garas deemtanillee maatii naa ta'uu dandeettanii garuu baay'een keessan na beektan jedhee ni yaada. Gaafii gara gaafii 5 takka na gaafatteerti. Gaafii kana isiniif hin deebisa. Video kana immoo laayikii gochuudhaan warra na jaalattan laayikii gochuun jammaraa isiniin jedha daawwattoota Aamuu Firii. Share soliif godha, subscribe godha chaanaalii kana guddisaa isiniin jedha daawwattoota keenya. Amma kallattimaanin Aamuu Firii waan naan jette isiniif dubbisa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naan jette salaama keetiif wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Uktii tiyya qaalii isin jedha. Kabajamtuu fi jaalatamtuu obboleettii tiyya Aishaa baga rabbiin nagaan yeroo ammaatiin si ga'e naan jette. Aamin uktii tiyya isin jedha. jalqabatti eeyyamamtuu taate gara Aamuu Firii Faamiliitti dhufuu keetiif guddaa galatoominaan jettee jirti. Atillee guddaa naa galatoomi siin jedha na affeertee gara chaanaala keetitti na affeertee jechuu keetiif guddaas jaaladha guddaas galateeffadhan siin jedha. Itti aansitee mootu guddaa naa galatoomi jecha gaafii gabaabduu takka si gaafadhanaan jette. Obboloota kee taphachiisaa booharsaa akka naaf deebiftu abdii sirraa qaba jettee gaafii si akka obbolee yaani daawwattoota keenya akka booharsaa bashannansiisaa deebisuuf abdii narraa qabdi. Abshii rabbi na haa gargaaru siin jedha. Gaafii si tokkoffaa isinii dubbisa amma Aashaan eessatti dhalatte eessatti guddatte amma hoo eessa jirti jedha gaafiin Aamuu Firii teenna. Aamuu Firii teennaaf asumaanin deebisa daawwattoota isiitiif illee asumaanin deebitaaf jedhee ni yaada. Daawwattoota keenyaaf iyyuu hin himne yeroo baay'ee na gaafatanii isiniif illee asumaanin deebii isinii ta'a jedhee yaada. Aishaan iddoon dhaloota kiyyaa kan isin beekuu dandeettan Roobee Arsiidha. Garuu Roobee Arsii bichaa miti. Roobeen keessa gadi buutee baadiyyaa keessa gadi fagaattee baadiyyaa sanuu baddaa gubbaa osoo hin taane gammoojjii gara keellaa jedhamu beekuu dandeettanii achi gammoojjii san keessa gadi buutee gammoojjiitti dhalattee isiniin jedha. Akka har'a miidiyaa irratti argitan kana osoo hin taane gammoojjii karaa makiinaan hin deemne karaa lukaan deemanitti dhalattee isiniin jedha. Aishaan kana fakkaata iddoon dhaloota Aishaa achirraa osii xemmootu
eega kadiirti heerumteen booda gara roobee katamaatti ol baate isiniin jedha. Kana fakkaata iddoon dhaloota kiyyaa roobeen jiraataa ture achirraa mootu gara Adaamaa dhufe. Gara Kuweet dhufe Kuweetii gaafa galee mootu gara Adaamaa dhufe isiniin jedha. Daawwattoota amuu firii na wajjin tura isiniin jedha. Amma ho'es jirti jedha. Amma katamaa Adaamaa iddoo baay'ee bareedduu taate iddoo namni hunduu jiraachuu barbaadu katamaa Adaamaa Oromiyaa keessaa katamaa beekamtu yaani Finfinneetti aantee beekamtu keessa jira isiniin jedha. Kana fakkaata. Gara gaafii lammaffaatti tarraa kallattiimaan gaafii tokkoffaa deebiseedhaan abdii qaba. Daawwattoota amuu firii sagaleen kiyya xiqqoo jijjiiramee jira. Qofaan waan naqabee fi dhiifama isiniin jedha. Akka isinitti minaamin allee jedhe akkanatti qirin jenne asumaan. Gaafii lammaffaan gara sooshaal miidiyaa kana dhufuu keetitti ni gadditamoo ni gammaddaa jedha. Gaafii bareedaadha. Gara sooshaal miidiyaa kanatti dhufuu kiyya baay'ee itti gammada. Yoomillee itti gaddeen beeku ittillee hin gaddu. Sababni isaatis maatii baay'ee horadhee jira. Nama 5,100 meeqarra ga'ee jira maatiin kiyya. Namni na beeku jechuudha. Duraan namni na beeku nama safara kiyyaa nama gosa kiyyaa bichaa maatii kiyya bichaadha. Amma garuu nama gara 5,000 meeqatu na beeka. Alhamdulillahi rabbil alamin itti gammada malee ittiin gaddu gara sooshaal miidiyaa dhufuu kiyyatti baay'een itti gammada sin jedha bifti tiyya. Indiiba bilbila danuu. Hayyee daawwattoota kiyyaa bilbilamee jidduun bayeetiniin ture. Amma deebi'ee dhufee dhiifama isiniin jedha daawwattoota kiyyaa gaafii lammaffaa isinii deebisee jira jedheetiniin abdii qaba. Gaafii lammaffaa deebiseera kallattiimaan gara gaafii sadaffaatittiin isinii dabara daawwattoota kiyya. Erga gara sooshaal miidiyaa kana dhufte akkaan wanti si gaddisiise maalii naan jette? Gara sooshaal miidiyaa kana dhufe wanti akkaan na gaddisiise hin jiru siin jedha amuutiyya. Sababni isaallee wanti ani itti hin gaddineef yaani wanti silaa itti gaddamuu qabu komeentidha. Komentiin mootu itti hin gaddu irraa baradhee ittiin bashannanee bira tara malee. Sababni isaallee namni yoo ka wanta dadhabbii qabuuf dadhabina kiyyanatti hima malee lafuma ka'ee nama arrabsu hin jiru. Yoo dadhabina kiyya ta'e sirreeffadhee bira taraa yoo mootiyyuu rakkuma ofii mataa ofii keessaa qabu irraa kan namni waan taane naan jedhu ta'e tuffadheetumaan bira tara siin jedha habiibti kiyya. Kana fakkaata gaafiin sadaffaan kallattiimaan gara gaafii afuraffaatitti dabra. Gaafii afuraffaatti dabruun dura warrummaan gara miidiyaa kanaa dhuftanii dareenettanii mataa keessan amansiiftan hunduuyyuu komentii fi wanta adda addaa wanta nama gaddisiisuu argitan tuffattanii bira taruu qabdan isiniin jedha. Kuni dhaamsa kiyyaasuma. Gaafii afuraffaan immoo yuutuubii faayidaa qabamoo miidhaa qabaa kana jechuun kiyya faayidaa isaati moo miidhaa isaattuyyuu irraa hammaataa jette. Yaanni si ani yuutuubii kana hojjechuun faayidaa moo miidhaa isaattuyyuu caala jechuu isiiti. yuutuubii hojjechuun faayidaa moo miidhaa isaatti caala yoo ka jettu ta'e faayidaa isaatti caalaa jennu dura baay'ee ulfaataadha. Takka jettee gaafa bantee subscribe takka argachuu irraa jalqabdee lama jettutti keessattuu nama yuutuubara ta'e beeytee yoo namni sheersii godhee sin jammarsiisin ofii keetii jammarta taanaan baay'ee ulfaataadha. Garuu yoo nama beeytee namarraan jammartee namni akkuma dibantee sheersii godhee subscribe baay'een sii dhufe baay'ee qallaalii ta'a. Yoo mootuuf makeetii bantee ani yeroo jalqabaate ofii kiyyaa banee akkasitti takkaan funaane baay'ee ulfaataadha sin jedha. Garuu immoo hojiin ulfaannan jiru hojii kamuyyuu keessattuu biyya arabaatuyyuu odoo afaan hin beekne araba bira deemnee dalaynee birrii finnee akkasitti waa meeqa ittiin goona waan ta'eef qallaalidha sin jedha. Abbaan jabaatee mul'i isa shabbi godhee itti kaanan hojiin kamuu qallaalidha sin jedha habiibti galbii. Gara gaafii itti yeroo tarru waa'ee gaafii afuraffaratti ammas yuutuubii hanga moonii tayumoo eega moonitaayizishiin ta'een booda dadhabbii nama gaafata yaani cimanii irratti hojjechuu nama gaafata jechuudha. Na fakkaata yaannisi dhugaadha. Gaafii bareeda gaafatte gaafii eenyummaan iyyuu gaafatuu barbaadu gaafatte gaafii sirriidha. Gaafii kanaaf deebii bal'isiitii nuu kenninaan jetteerta. Gaafii kanaaf deebii bal'isee isinii kenna. Namni kamiyyuu namni yuutuubii hojjechuu barbaadu kamiyyuu gaafii kana gaafachuu barbaada. Si'uumuu firii bichaa miti. Kana jecha deebii isaa isiniif hin deebisa. yuutuubiin haga moonitaayizishiin taatuuf baay'ee ulfaataadha.
yaani subscribe hunaanuun sa'aatii guuttachuun baay'ee nama dadhabsiisa hagamoonii ta'amu eegamoonii taate booda mootu akkuma hojii keetiiti yoo ati mul'ii kee hidhattee viidiyoo kee irratti hojjatte viidiyoon kee mootuyyuu viidiyoo nama harkisu viidiyoo bareedaa ta'e wanta nama gammachiisu yookaan wanta nama bohaarsu yookaan wanta nama barsiisu yoo ta'e namni haalan akka gaariitti si ilaalee biyyu gaarii yoo qabaatte si kafalaa kanaa jecha dadhabbii guddaa hin qabu yeroo moonii ta'een booda haga moonii ta'u ulfaataa isiniin jedha kana mootuyyuu an osoo hin taane yuutubaroonni guddaan baay'isanii irra haasa'anii ani yuutubii kabanillee yeroo gabaabaadhaa hordofan amma gabiisallee ka argadhee baay'ee guddaa miti xiqqaadha garuu mootu lifaatii ofii firee isaa gisee argan xiqqaa hin jedhamu akkana isiniin jedha daawwattoota keenya yuutubii yoo isin hojii kiyya jettanii hojjettan namaa kafalaa akkuma gaariidha akkuma hojii kamii itti dadhabuu barbaadaa ta'anii waan argatan hin jiru garuu itti dadhabuu bichaa miti gabiillee akkasumatti ni argamsiisa jabaadha dalagaa warri bantanii gana hojjetaa jirtan baay'eetu jirtanii jabaadhaa duubatti hin harkifatina faayidaa qabaa miidhaa hin qabus hin jedha eeshi gaafii shanaffaadhafi gaafii shanaffaatti deemaa jira waa'ee jireenya biyya alaa keessatti moo jireenya biyya alaa keessatti moo biyya keessatti sooshaal miidiyaa fayyadamuun namaaf mijata biyya keessatti moo biyya arabaatitti yookaan biyya alaa kamittuuyyuu sooshaal miidiyaan fayyadamuun nama mijata moo biyya keessatti sooshaal miidiyaa fayyadamuun nama mijata naan jette gaafin isii shanaffaan gaafii bareedaadha sooshaal miidiyaa fayyadamuun biyyuma ofii keessatti namaaf mijata sababni isaallee teettee idiit gootellee teettee yoo viidiyoo waraabdellee na waaminnu maal naan jedhinnu na arginnu jettee wanni sodaatu tokko hin jiru keessattuu warri mana maadaamii jiran baay'ee isaan yaani cinqii guddaa keessa dabaraniiti ka viidiyoo hojjetanii baay'ee ulfaataadha anillee argee bira tare waan ta'eef viidiyoo maayyoo akka hojjetan arab namaaf hin barbaaddu dirqamaan hojjenna malee akka mana isaanii keessa ta'ee viidiyoo hojjennu namnu eeyyamu tokko hin jiru waan ta'eef baay'ee ulfaataadha nama mana dhuunfaa ofii keessa jiraatu yoo ta'e biyya arabaatti irra qallaadha waa'ee farra kasa waan ta'eef biyya arabaatti irra nama laafa garuu mana maadaamii keessa taa'ee warra hojjetuuf baay'ee ulfaataadha biyya ofii keessa yoo ta'e mootu wantummaan hunduyyuu qallaadha biyya keenya keessatti ulfaata ta'e mootu kaameraa fudhattee gadi baate viidiyoo tokko yoo waraabeetti namni hunduu si malaalaa akkuma waan nama addataa keessi ilaalanii kaameraa baay'ee sodaatan biyya keenya kanatti xiqqoo ulfaataa godha malee waayifaa itti yaaddee yuutuubiin kee kafaluu jammare taanaan ka waggaa tokko guutuu dandeettaa ka jajaan guutuu dandeettaa jajaan birrii kuma kumni humaa miti kafaluu jammareen booda lakkisanii miti ofirraa qallalchaa yoo jettee kuma jaha yoo guutte waggaa guutuutti fayyadamta waggaa guutuu jechuun kuma jaha jechuun immoo tija lamatti 500 waan ta'eef baay'ee qallaalidha gara yuutuubii koottaa isiniin jedha kana fakkaata daawwattoota kiyya gaafii shanaffaa sii deebisee dheefni abdii qaba gaafii jahaffaa fi isa dhumaatitti dabarraa gaafii jahaffaa maal akka jedhu isini dubbisee daawwattoota keenya gargar baanaa itti deebisee isiniin jedha gaafii jahaffaan Kadir takka sababa ati silkirra turtuuf sitti dallane yookiin si kabalee beekaa naan jette obboleettiin tiyya dhugaadha nam tokko kabalus yaani dallanus waanuma jiruudha yaani ani social media fayyadamaa sirriitti fayyadamaa garuu sa'aatii Kadir gara manaa galee yoo ka viidiyoo hojjechuu yookaan immoo wanta dirqama waliin laalluu qabu ta'e malee ani silkii qabadhee akkana gurgudhaan oolu Kadir gisee hin jirre idiit godhee viidiyoo kiyya gadhiifadhaa komeenti adda addaa waan laaluu barbaadu jiraatiin jira ilaalladhaa san caalaa tiktokii namana baay'een fayyadamu baay'een laalu yoo laalillee gisee boqonnaa gisee hojii hin qabne hojii kiyya fixadhee jedhe hin laala haala saniin jireenya kiyya marraadha waan ta'eef guyyaa tokko kafalaa dhugeen beekamu achi yoo dhufellee danda'uudha maa gochuu hin danda'amu yuutuubichi anatu bane waan ta'eef karaa yuutuubii kanaati wanta natti dhufe hunda taqabbaluuf qophiidha. Kana fakkaata haga ammaa garuu sababa yuutuubiitiin sababa miidiyaatiin kabalamellee yookaan natti dallanamallee hin beeku siin jedha kutiitiyya qaalii kana fakkaata deebiin kiyya haga ammaa na hojii turuu keessaniif wallaahi guddaa isin galateeffadha amu firii faamilii mootiyyuu gara chaanaalii keetiin naaf feertee gaafii akkana babbareedu kanana gaafattee daawwattoota kee wajjin haala kanaan kolfaa taphachaa hojii turuu kennaaf guddaa si galateeffadha kutiitiyya
warri mootu firii faamilii daawwattan share like subscribe gochuudhaan viidiyoo kiyya kana sirriitti ilaaltanii view gaarii laayikii gaarii irraa argamsiisuudhaan na bohaarsaa isiniin jedha. Isin eega ni laala seenin laala asumaanin nagaa naa ta'aa fayyaa naa ta'aa hagam mana turuu keessaniif guddaa isin galateeffadha. Bye. Egaa obboleettii tiyya Aashaa jaallatamtuu fi kabajamtuu hedduu takkanaa galatoomii dhugaa rabbii jechaan si dhabee hedduu takkan si galateeffadha. Isin tuni YouTube irratti hojjettee nan tuffannee egaa si waamnan na jalaa waattee akkuma dura jedhetti guddaa takkanaa galatoomii ulfaadhu. Ati fakkeenya YouTuberoota keenyati fakkeenya obboleeyyan keenyatiin jedha. Egaa obboleeyyan keenya dhugaa obboleettii teenna Aasharraa fakkeenya fudhadhaati. Nuyi sima guddannaa YouTuberoonni xixiqqoon kun tuffattanii nama bira hin tarinaa gaafa mootiyyuu isaan isin yaaman jalaa awwaadha. Gaafa isaan isin affeerramaa fi isiniin jedha. Kanaaf obboleettii teenna Aashaa wallahi galatoomi jechuun sitti xiqqaataa hojii gaariirra jirtaa jabaadhu siin jedha. Warroonni maatii Aashaa hin ta'in dhaqaatii maatii Aashaa ta'aa fi liinkillee as jala hin kaaya akkasuma community kiyya jalallee argachuu dandeettaniin isiniin jedha. Hundi keessa jalqabarraa kaastanii waan haga ammaatitti nu faana turtaniif guddaa takka galatooma. Isiniin jechuu barbaada obboleeyyan kiyya ulfaadhaa. Like, subscribe, share gochuu hin dagatina. Dhugaa obboleeyyan kiyya yoo isinitti tole shareidhaan koomentii babbareedan laayikiidhaan akka nama baay'ee bira ga'uuf nu gargaara nu jajjabeessan isiniin jedha. Wal malee bakka kamuu ga'uu hin dandeenyu. Ulfaadhaa wal jajjabeessuun nutti haa baratuun isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinuuti karabbii keessanaa tura. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.